Maqaan koo Dhagituu Tollasaati. Kan inni dhufe Horoo Gudururraatiin dhufe gaafa addana dhufnee qormaatatti dhiyaachuudhaaf guyyaa muraasatti nu hafe. Kanaafiyyuu waliin taanee kurmoofnee dhufne addana kana. Waaqayyo nu dabarsaa, raajii yoo nu kadhatan nu dabarsaa jennee murteeffannee lafa kana dhufne. Isaan nu kadhatanii gaaffiin kee hunduu deebii argateera naan jedhanii akka addaatti dhuftee dhugaa baata naan jedhanii na qabanii duubatti na deebisanii raajii. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa qormaaticha seenee akkuma obboleettiin koo dubbatte nama isa hamaa sana narra ga'eenaa. Yaa Waaqayyoo anuun danda'u akkam godheen deebisa. Gaaffiin nama gaafatu hin danda'amu jedhanii. Namichi kunoo baay'ee dabaadhadhanii waan inni nama gaafatu addadhanii naan jedhanii diidatti information baay'ee funaannadheen ol galee. Kanaafiyyuu yeroo ol galee sanatti namichi nama guddaa tokko iji isaa yoo diimata akkasuma nama naasisuu barbaadan. Waaqayyo galata bidaa kan dabarsuudhaan inni isaa diimatu kan eessa korkootaa banaadha. Isa booddee inni raajiin jedhan keessa koo jira. Gaaffiin kee hunduu deebi'eera kan jedhamu immoo keessa koo jiraayti waan tokko sodaanne. Nu teessisanii tarreedhaan nu teessisanii yeroo orientation nu laatanitti yaa Yesuus inni jedhe sun hin hafin jedhaan keessa kootti. Ani ofii koo waan hin danda'us waan hin beekus tokko iyyuu hin qabu. Akka ijoollees miti umuriin koos deemeera. Waaqayyotu na fidee dura maasaas malee danda'eefis miti ani hojjechuudhaaf ani itti seenne jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo itti seenne sanatti jalqabuma piroojeektii tokko yeroo natti laate taa'ee nan hojjedha. Barreessii natti laate kaalkuleeshiniidha. Taa'ee nan hojjedha. Fiigee dhufe gara koo maal gochaa jirta jennaan kana gochaa jira jedhee na biraa deebi'e. Buddeen na biraa deebi'e. Isa Yesuusin jedhan. Isa booddee isa hojjedhee ka'ee ammas gara piroojeektii biraatti yeroo na dabarsuuf ka'ee isa guddaa sanatti laatii naan jedhee. Isa natti ulfaatinatti laatii naan jedhee ijuma jabaadhee. Ishi naan jedhee waan salphatu naaf laate. Taa'ee meeshaa barreeffadhuuti kan hojjetta naan jedhan. Taa'ee meeshaa koo barreeffadhee hojjechuuf yeroon qajeelutti meeshaan tokko nan irraanfadhe. Nan irraanfadhee jennaan akkas dhufanii ilaalaniitu isa irraanfadhe sana ofisa duuba koo deemsisee saayinaatti baatee naa fida. Akka addaatti dhuftee dhugaa baata kan naan jedhan keessa koo jira. Kanumadha. Inni akka addaa jedhan suni isaan duubaan baatee meeshaan irraanfadhe sana saayinaarra kaa'ee naa fidaa jira. Waaqayyo kana tokkitti nama gargaara miti karaa hundumaa nama gargaara. Isin boori keessa erga keessan kaasaatti akka dinqiittan dhugaa baa'edha. Beda malaayyaa koo bira biraasa akka dinqiittan dhugaa baa'edha. Inni namaaf dadhabame Waaqayyo salphaadha. Haleluuyaa! Ammas achii ka'anii isa hojjedhee yeroo fixutti waan masarqaa natti laadhaa malee isa gurguddaa natti laatiin naa jedhee waadaa gashadhee ishi naan jedhan. Ammas darbanii waan baxiloo tokko natti laatanii ishee hojjedhee yeroo ta'etti kottu naan jedhaniitu naarramutti ka'an barasa. Naarramutti ka'anii yeroo naarramanitti isa kana dabarteettaa isa boruutti jabaadhu naan jedhanii. Tiyoorii ganaa boruudha nan buleen koomu tiyoorii jechuudha. Inni Yesuus jedhu sun raawwate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ani danda'ee otoo hin ta'in aseesarii sana nan naasisa jedhani gaafasumayyuu Waaqayyo nan naasisa yooma isaan galan jedhaniiru hin naasisee isa ulfaatu sana Yesuus salphisee naa fidee hanuman jedhe na ajajaman isaan hamaadhaan ni jedhe sun namichi isan jedhu bakka si gaheera naan jennaan nagaheeran jedhee dhumarratti nan baagaa nagaheeran jedheeni achumarraan isaanoo ishikaa jedhanii na teessisanii kana dabarteetti milkooftetti isa boruuf jabaadhu naan jedhanii ishi jedheen biraa ba'ee isa borus waan tokkoyyuu yaaddof inni jira waan ta'eedha. Yesuus dubbateera waan ta'eedha. Isa hamaa kana birattuun na dabarse tiyoorii sana immoo Waaqayyoon na dabarsa jedhee murteeffadheen buleen itti ana deemee achittis waan addaa tokko godheetu ani gaa waan dubbadhu yoo qabu waan na hojjete yoo beeku ani akka kooyyuutti hin buufne galanni Waaqayyoon. Kanaafuu Waaqayyo si gargaara si dabarseera. Waaqayyo na gargaaree ofiisaa itti darbee na hojjetee na dabarsee ofii hojjetee miti maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ishi saba ta'an kanaan maal jirtati?
Saba kanaan immoo akkasuma warri rakkoo qabdan warri yaaddoo qabdan akka kootti dhiphachaa warri turtan Iyesuus Kiristoosin yoo itti maxxantan yoo yeroo hundumaa isa jalatti gadi jettanii maqaa isaa waammattan Iyesuus gaaffii qabdan hundumaatti isin deebisa. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kanaafuu Waaqayyoodhaan naa galateeffadhaan. Waaqayyoof galata fidaa. Waaqayyo isa si gargaara kana biraan afin bara baraan dhuga baatu ta'e waan hunduma isaattuu darbii of arge. Ameen. Ameen.